Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu mataqaalii nagaa keessanii nagaa kiyya. Kuni YouTube Aliyaa Makeupdha. Egaa har'a maskii fuulaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Haala maskii kanatti qopheessinuu fi faayidaa isaa isiniif hima. Maskiin kuni faayidaan isaa warroota keessattuu aduu keessa hojjetanii fi fuula irraa gurraacha qabaniif fayyada. Harcee ruuzaa fal'aana shaayitii takka itti aansuudhaaf immoo irdii xiqqoo isii buna daakamaa yaawurt yookaan itittuu jechuudha. Daa'imallee xiqqoo isii itti aansuudhaan immoo loomii xiqqoo isii ittiin heddummeessinu fireen isaa akkana jalaa keessa hin buuneef gingilchaa fayyadame. Burtukaanallee xiqqoo isii burtukaanni vaayitaamin C of keessaa qaba. Innillee fuula keenya qulqulleessuudhaaf hedduu nu gargaara. Kabiraa immoo aannan fayyadame. Aannan fayyadamuu baattanillee akka fedhii keessaniiti. Ani akka na jalaa hin furdanne xiqqoo naa laaffatuuf itti fayyadame. Kun aanaa afurmaa kiyyaatti dabale jechuudha. Egaa wanniin kana hunda walitti sirriitti makuudhaan waliin dhooftanii fuula keessanii irratti dibattu. Keessattuu akkuma isiniin jedhe warroonni aduu keessa hojjettan aduun hedduu fuula keessan tuqu kana yoo xiqqaate torbeetti yeroo 2-3 fayyadamuu ni dandeettani. Hedduu qulqullina fuulatiif bareedaadha. Akkasuma immoo bunnillee gogaa du'e kaasuuf nu fayyada. Gogaan du'e ka'e jechuun fuulli keenya haga ta'e qulqullaa'e jechuudha. Haala kanaan qopheeffattanii yoo barbaadan waanuma yeroo takka fayyadamtanii qofa qopheeffatuu dandeettanii. Yookaan immoo torbeetti al-3 qopheessuurra yoo jettan immoo heddummeessitanii qopheessitanii firiija keessa tursiisuu dandeessati. Haala kanaan fuula keessan irratti dibattan jechuudha. Amma harkuma irratti agarsiisaa jira. Amma itti dibatuuf waan hin barbaadiniif dibadhee ture waan ta'eef maskii biraa. Erga akkanatti dibattan booda erga isin irratti goggogee booda gara daqiiqaa 20 akkas keessatti goggogaa ni dhiqattu normaaluma jechuudha. Akka gogaa keessan immoo bunni fa'aa isin hin miine bishaaniin jiistanii riguu dandeettanii goggogama isaa akka ofirraa kaasuuf hin jaalle. Egaa waan booksii kireemaa fa'aa akka duraan manaa qabda yoo jiraate waan qadaada qabu jechuudha. Waan qadaada qabutti naqattanii firiija keessa kaa'atuu dandeettu. Yoo xiqqaate torbee oli tursuus yoo baattan bareeda. Waan akkanaa kana keessatti naqattanii jechuudha. Torbeetti yeroo 3 akkuma isiniin jedhe yoo fayyadamtan isin gaya. Warroonni immoo skin sensitive ta'e qabdan fuula hedduu lolaa ta'e qabdan loomii fayyadamuu yoo baattanillee rakkoo miti. Bakka loomii burtukaanuma qofa fayyadamuu dandeettanii garuu xabbitaan takkittiin miidhaa agarsiisa marallee isin fiddu. Cobsaa takka jechuudha. Cobsaa takka itti buufatuu dandeettanii loomii. Akkas isiniin jedha har'aaf kan isiniif qopheesse maskiin fuulaa isa kana. Akka laaltaniin viidiyoo kana laayik godhuu fi sheer godhuudhaan akkasuma chaanaalee kiyyallee subscribe naaf godhuudhaan jooyin na godhuu dandeessan.